akkana kino Wow! awwala nu shawode si nu shawode wo La wallahi seenee raandurallee maal si dagamar Duba maal jirti? eh sagaleen kee dhagam Maal jirta? nan agartu jaallaltee Ayya. Maal jirta? nan agartu jaallaltee maal nagaafatta Maal biyyees gaafachuu danda'u? ma argutti hin jirtu ati Ani si gaafachuu danda'u gabaabsi. ana argutti hin jirtu gabaabsi atu dubbiye duute akka duubatti akka Isa kattiinaas. Gabaabsi. Lubbiyee. oye Lubbuu. ana oftam Ma. amma gaafa deemte korsii kee beekte korsiin dalagaa keetii maali beektaa online akkuma naati kanaafuu qalxaafaa ta'uu qabda kaastamara keetiin illee na hordofaa na jalaan badinaa narraan fakkaatinaa jedheen online shoppii hojii online ati kan deemaa jirtu kontiraataa miti free visa sii galee free visa namni deemu already akkuma chiikota Dubai kan argite online irra gadi teessee kuni hin jira waan akkasii gurgurta sii galee asumaan kaastamara kan kee qabadhu asumaan kino maatii na jala jirtan hunda keessan fooloo na godhaa koottaa narraa fayyadamaa jedheen oomisha qabu dawaa waan garagara waan akkasii gurgurta kanaafuu koottaa narraa fayyadamaa jettaan siif amma kamadu maali beekta online shoppii cinqiin sin barbaachisu mana kontiraataa hin teessu gadi teessee miidiyaa kee banattee laayivii banattee bebbereeddee laaliga akka namni gaa qalbiin isaatiin lubbiyya matana arguuf jecha hiqaa ajajatu sii galee Kanoof. Muan baay'ee si qophaa'ee raadatu hin beektu malee sii galee garaa kee kanaafuu ati dalagaan sirraa eegamu salesman online Amma shop babbareen duba lubbiyee. bebbereeddi bakka kanuma itti fufta dalagaa mana madaamii akkas hin gootu sii galee teesseetumaan qorichi kan hin jira qibaatii kun hin jira warra qibaatii fa gurgurta akkuma chiikotuma Dubaay ati eenyu gadi sii galee teessee Duba ugaan inni akkasumatti taa'ee. qibaatii rifeensaa qibaatii maalii kan rifeensa isinii guddisu kan fuula isin diimessu Lubbiyee kan jijjiiruu nama gaa. Na wallaaluunis. ajjumaan hin fayyadamtu haadha mataa gurgurta kan isin diimessu Maal? Lubbiyeen waan ati duba dalagii sitti himaa jira bara koorsiidha dhageessee yoo ka diiminnaa gurgurisiin jedhan atiin fayyadamtaadha miti bara warri gurraachaa fayyadamu ati maqaadha chokoleettiidha maal goota Bakka haa ta'u waayee. dhageessee Eega jettee fa'aa ta'u. dagma warri Dubaay hunduu koottaa narraa fayyadamaa jirta sirraa haa fayyadami warri Dubaay hundi gaafa laalgaa deemtu finfinnee dhattu promoosina godhattee dhatta sii galee Koti waan akkasii gurguruun dadhabdi akkanaanuu kun milaasii qabdi akkanaanuu waan akkasii gurguruun dadhabdu. Kanoo. Qaruutummaallee qabdi haala dalagaan isii ta'u yoo jiraate madaamillee osoo bira daladdee abdii odoo madaamillee mana madaamillee daladdee waliin buustee deemti guyyaa lamatti sii galee amalli isii kunillee akka hojii. Yoo achi laaluu dalagaan isii ta'u beektaa dalagama onlaayiniiti. Onlaayinii firii deemte onlaayinii kan keessatti ilaali. Dhugama onlaayinii sirriitti dalagatte onlaayiniin dalayti maaliif waa beeksiftee waa wayii keessa yoo dhaabattee namni hin jaalataallee beektaa faamilii. Diqqadee dibbadee hoogaan akkas jechee yoo hukunin Kana ooftamati. Waggooti bobboontee jirti dhiqattee maal jettee kalas promooshin adda adda fakkeenya moodeelaa taata ba'a Dubaayin keessatti jabaadha okay anas na boonsita gaafa takka ziyaaraa nu yaamta anaaf abdiin illee si bira dhufnaa yoo yeroo takka nu yaamte yoo viizaa nu ergite Kanooft. Dhugama waan inshallah rabbi warra san naa godhu jedhi kaa kana ooftan maali?
Waan kun nagarii namni jazaa si godhu anillee boru nama akkana nama na fayyadu robbinaa godhu nama Egaa ilmi namaa akka qabaatetti akka dhabetti nuuf beekta. Hundi namaatu wal gargaara yoo wal gargaare bakka yaade gaa. Akkasi lubbiyyeetti yashaa shambaa jedhii waan si gurra si buusa jecha maafi kafiila teetiin illee wal jabeessi. Kafiilli teellee tana namaa akka feetii ho'iiti. Dhageesse waan sanirra hafe. Inshaallah guyyaa lamaa sadii afurii takka abdummaan fataa si haa godhu achi booda inshaallah hin deemta. Yaada qabdu yoo jiraate. Waan si dhiboo jiraate waliin jirra. Akkasi. Guddaa waan na dhibuun qaba. Boleettii tiyataa. Bareedde mo'adha. Waanti siiriyeesii taate akkanatti silaaltu maal si dhaga'ama? Gizee gargarii bar fuula kan akka wayii gooti beekta. Bareedde. As sodaachifte ana. Har'a bareedde. Yaaddeerta amma kaaganatti gaafuma Finfinnee akkana dhuftu akkana cullutu gaafa Dubaay deemte. Biloog na gooti iyyuu. Anuu san si sodaadha. Du'ee on kayo sun godhan bilookii du'ee on kayo. Dubaay miti Ameerikaa yoon deemee sun godhu. Akkasii sana boodaan yaada manaa siikiiti yaanillee wal si barsiisa gaafa san booda gaafa Dubaayitti deemte. Yaada kiyya. Gaafa ati masootaan keessaa baatee achi jette kallas. Siinillee wal. Yaa waliin faasi haaraa bira ta'anii qophii ajaa'ibaa kana isinii qopheessitee isin eeguu qabdi. Fatii dhagettee? Ziyaaraa gaafa haadha warraa keessatti Dubaay deemtu. Akka nu yaamtu. Haadha manaa tantee wajji dhufta. Viizaa kan wajji qaba. Haadha manaa gisee fittee dhuftuun viizaa si erga. Situ naa erga maan rakkoo qaba maa kinoo kanumaaf wal gargaaru kanumaa mere. Yoo inaafa akkasii qabatte sumaa ergitaa haati manaa of dandeettee dhufti. Yoo ana ergiteen gaati yoo waliin dhufna si dubbii waan akkasiiti. Maa rakkoo qaba. Rakkoon qabu. Nama jaalatanii faaran nama jaalatanii fenaafan nama hin jaalanne fenaaran inni naaf asii galee. Tokko amma kun noormaaliidhaan mee dubbii maa rakkoo qaba. Baaf naan jetta. Maa rakkoo qaba. Haadha manaatti afaan gaafa dalagattee atillee nama ispoonsara taate yoo viizaa nu ergite. Walaa qaban si bira dhufna. Walaa qaban. Maa waan kabajaa maal dubbaddaree lubbiyyee maaltu badee maas biratti. Lubbayyees naan hin jeen. Haadhuma manaa kitinaat lubbayyee jeen. Maa uumama sirees taatee. Amaree fi naasonni. Isuma saniin jaartumetee saniin lubbayyee jeen. Garuu ana rafaa. Haadhuma manaa saniin lubbayyee jeen naan hin jeen. Maa walii daata taartanii irratti maa mataa raasti kol. Kol waan naa jette walla. Maa kan itti ari'atu lubbii. Arfat. Ani yoo baru lubbii jechuun akka. Abdii dhiisin. Dhiisi ati xaabiyaan akkanuma sa'aatii